Firoon reedii baay'ee jaallatti dhugaa waaqa. Reedii baay'ee jaallatti jechuudha. Gidduu kana kaleessa wayin gadda Valentine Day jedhanii waan diimaa uffatanii kabajan tokko. Sarpiraayizii sana irratti garuu yerootti abbaa manaa kee jechuudha. Reediin abbaa manaa Firooti, abbaa mucaashiiti. Abbaan manaa kee yookaas immoo abbaanii mucaa kee yoo addaan baatan iyyuu hin jibbitu. Maaliif mucaansaa jira waan ta'eef osoma walii galtee dhabdanii addaan baatan iyyuu hin jibbitus. Yeroo inni dubartii biraa fuudhee guyyoota akkasii sarpiraayizii godhu immoo baay'ee sitti dhagahama jechuudha. Nagaa waaqayyo isinii baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu? Nagaa keessanii baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u. Waan viidiyoo isaanii sana ilaaleeni dhugaa waaqa abbaa manaa tokko osoo ati jaallattu jechuudha. Abbaa mucaa kee osoo ati jaallattu, otoo ati isa dhabuu hin barbaadin, otoo ati isa dhiisuu hin barbaadin, otoo ati isarraa adda bahuu hin barbaadin, sababii garaagaraatiin yeroo inni ofiisaa adda sirraa bahu yeroo kamittillee isa yaaddachuu, isa sirriitti yaaddachuu. Maaliif ati ofii kee miti kaa wal dhabdeeni isaaf si gidduu lamaan keessan gidduu jiraate osoo hin taane isatu si dhabuu barbaade, isatu sirraa adda bahe, isatu si dhiise. Kanaafuu ati immoo jaalala isaa of keessaa qabdu yoomillee si keessa taa'a jechuudha. Mufiroo yeroo hundumaa viidiyoo ishee hin argitu. Yeroo kamittillee hamaa isaan dubbattu, yeroo kamittillee maal hin jettu. Garuu ammallee akka isa jaallattu viidiyoodhaan waan tokko muuziqaa garaagaraatiin ni agarsiiste jechuudha. Suuraa isaaf suuraa mucaashii gootee, suuraa isaanii duriifaa gootee akka isa ammallee isa jaallattu sirriitti agarsiistii jechuudha. Yeroo akkasii immoo dhugaa waaqa yeroo inni dubartii kan biraa fuudhee sarpiraayizii godhee guyyoota akkas kabajamanii guyyoota adda kana jaalalleewwan kabajatan, abbaa manaafaa kabajatan, guyyaa suuraa yeroo isaan godhatan, yeroo aniversarii faa godhatanii baay'ee itti dhagahama jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee nama sanatti ishee qofa osoo hin taane namoota akka ishee kamittillee dubartoota akka ishee kamittillee hin dhagahama jechuudha. Dhugaa waaqa yeroo baay'ee dubartiin ofii isheetiin kaatee sin barbaadu jettee hin hiiktu. Kun beekamaadha. Dubartiin ofii ishee lafumaa kaatee amma kaatee bakka waan hin barbaanneef ani isarraa adda bahuu waan hin barbaaduuf jettee kaatee hin barbaaddu. Tarii rakkoon garaagaraa jiraachuu danda'a, wal dhabdeen gidduu isaanii jiraachuu danda'a, yookaan inni dubartii biraa baruu danda'a, dubartiin biraa isa akka inni isheerraa adda bahu taasisuu dandeessi, waan garaagaraa akka inni ishee jibbu godhuu dandeessi. Isa booda hin bahaa jechuudha. Haala kanaan dubartoonni yeroo baay'ee abbaa manaa isaanii, abbaa ijoollee isaanii dhabanii bara isaanii guutuu dhugaa waaqa gaddaa hafu jechuudha. Gammachuu hin qabaatan. Maaliif nama sana ofii isaanii sirriitti barbaadu. Sirriitti faana jiraachuu barbaadu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko na gaddisiiste jechuudha. Garuu Mufiroon yeroo kamittillee amala qabeettiidha. Hamaallee dubbattee hin beektu. Guyyaa tokkollee arrabsitee hin beektu. Akka dubartoota kaanii gadi baatee akkas ta'i jettee suuraa isa maal godhan guyyaa tokko dogoggorteellee taasistee beektu. Kun immoo maal agarsiisa? Akka isheen yeruma kamittillee isa jaallattu agarsiisa jechuudha. Dhugaa waaqa yeruma kamittillee akka isheen isa jaallattu agarsiisa jechuudha. Kanaaf guyyaa akkasii baay'ee ishee dabbara. Guyyoota inni akkas godhan, guyyaa sarpiraayisii, guyyaa Valentine, guyyaa kennaa garaagaraa, guyyaa bashannana isaanii argitu baay'ee tokko isheetti dhagahama jechuudha. Namoonni keenya garuu yaada garaagaraa qabaachuu danda'u. Yaada garaagaraa qabaachuu danda'u. Ilaalcha garaagaraa qabaachuu danda'u. Haati manaa fi abbaan manaa garuu erga wal fuudhanii wal danda'anii wal faana jiraachuu qabudha. Wal danda'anii dogoggora ishees eegee dogoggora isaas eegdee fi sirreessitee wal gorsaa wal faana adeemu dhugaa waaqa malee inni yeroo sanatti ishee waan barbaadeef jalqaba waan ishee jaallateef fuudhee yeroodhaa booda immoo waan itti toluu dideef waan taa'uufi diddeef dhiisuu jechuun sirrii miti dhugaa waaqa. Asuma gaafa jalqabaa sana yaadachuu qaba. Isa gaafa jalqabaa waadaa galeef sana yaadachuu qaba. Gaafa jalqabaa
maal akka jedheen ishee fuudhe gaafa jalqaba maal akka jedheen amansiifate sana yaadachuu qabaa jechuudha. Isaaf jettee waan baay'ee taatee dadhabdee maal jettee isaaf kan isa fakkaatu fakkaattii isaa deessee kan hundumaa keessa ergi dabartee filannoo waan argateef ishee lafa kaa'ee deemuu hin qabu. Dhuguman jedhan filannoo waan argatee fi ishee lafa kaa'ee deemuu hin qabu. Garuu dhiirri baay'izawee dhiirri uumama isaa keessatti waan haaraa arguu barbaada. Kun amala isaati. Dhiirri waan haaraa arguu barbaada. Qofforuu barbaada dhiirri jechuudha. Gadi fageessee qotee maaltu baha laata jedhee qofforee ilaaluu barbaada. Kun amala dhiiraati baay'ee. Kanaaf yoo deemee waan haaraa wayiin argadhaa laata jedhee deemuu danda'a. Wanta kana isa duran arge sana caalu argadhaa laata jedhee deemuu danda'a. Garuu wanti haaraan hin jiru. Wanti haaraan aduu gaditti hin jiru. Boolli booluma. Dhugaa waaqa. Boolli booluma fakkeenya boolla namaa qotan argitaniitu yeroo itti nama awwaalan sooressas boolluma sana qotu hiyyeessaafis boolluma sana qotama. Garaagarummaa qabu. Garaagarummaa meetirii qofatu jira. Garaagarummaa meetirii fi garaagarummaa bal'ina keetu jira. Yoo furdaadhaa guddaadhaa saaxiniinsaa guddaate akkanuma bal'isama. Garuu boolli warqiidhaan qotamu hin jiru. Boolli biyyoodhaan qotamu hin jiru. Inni sun sooressadha. Isaa boolla warqii qotamaa isheen kun hiyyeetti isheedha boolla daaraa wayii qotamaa kan jedhamu hin jiru. Boolluma awwaaruma keetu si haadhamaa jechuudha. Jaatis garaagarummaan tokko hin jiru jechuudha. Dubartii gidduu garaagarummaan yoo jiraate akkaataa isheen of qabattuu fi akkaataa isheetti mana ishee qabattu garaagarummaadha malee wanti garaagarummaa dubartii gidduutti uumu hin jiru. Dhugaa waaqa. Garuu dhiirri maalidha? Isheen sun ishee sana caalti. Isheen kun ishee kana caalti. Akkatti yaadee olii gad deemaa jechuudha. Yeroo deemu, yeroo barbaadu, yeroo ishee tokkorraa ishee tokko deemu, isheen kun ishee kana caalti laata? Isheen kun ishee kana caalti laata jedhee deemaa jechuudha. Dhiironni keenya yeroo baay'ee yeroo tokko dhiisanii tokko deeman, yeroo tokko hiikanii tokko fuudhan akkanatti yaadu. Garuu mucaa isaanii jalqaba daahan sana ilaalanii waan hundumaa dandamachuu qabu. Mucaa godhatan sana jechuudha. Mucaa sana dhiisanii kan biraa yoo fuudhan saayikooloojii mucaa isaanii sirrii miti. Sirriin ta'us jechuudha. Haadha manaa isaanii sana cubbuu sirriitti irraa qabdi. Kaleessa dheengadda yeroo ishiin sheeppii qabaattee bareedina qabaattee waan hundumti ishii qulqullina qabu sanatti waadaa akkamii akka galaniif yaadachuu qabu. Dhugaa waaqa. Jecha akkamii akka jedhanii yaadachuu qabu. Har'a isheen yookaan deessee qaamni ishii akka sheeppiin ishii duraa jijjiiramee duraan qalloo moodelistii kan fakkaatu taate deessee immoo yookaas borcii baastee furdattee dhaqni ishii yoo wal qixxaataa ta'e kun eenyuuf jecha? Isaaf jecha jechuudha. Mucaasaa dahuudhaaf jechadha. Mucaasaa dahuudhaaf jecha malee kabiraa daldala wayii deemteemti yookaas duula wayii deemteemti. Isaaf jetteetu mucaasaa dahuu jetteetu kalas. Kana sirriitti itti yaaduu qabu. Dhugaa waaqa warri dhiiraa jechuudha. Baay'ee tokko nama aarsa jechuun otoo ofiis bakka buusanii ilaalanii dhiira tokko abbaa manaa kee tokko abbaa mucaa kee tokko osoo ati isa jaallattu, osoo ati isa barbaaddu, osoo ati isa faana jiraachuu barbaaddu, osoo ati isa faana mucaa kee guddifachuu barbaaddu, inni garuu filannoo kabiraa filatee yeroo deemu yeroo kamittillee bakka ati isa barbaadaa mahaaf ta'e garaa irraan kutattu. Maaliif hin jibbitu? Hin jibbines hin jibbitu jechuudha. Kanaaf garuu dhiirota keenya waaqni sinaa qajeelchu maalumaafuu dubartii jalqaba ganama waadaa galtaniif sana yaadadhaa. Dhugaa waaqa nama gaddisiisu.